السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمارك هونك وجمتو تداوتو تآشا عندك ديرتو كم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين داوتو تكينا أردبني ربنا جرا بلو ويا جمعتي أول ما ويا جمعتي جرا أكو مركنا كان ريان فافروسا نورا وانده في فيديو تراتي هنكابو هندما هو ريفا مسنين جتشا شير لايك سبسكرايب جورا نوجين تروحين الرانفتنا سنجل داوتو تكينا channelin kenna qorre jira mahi kana nulle meeshaa malee waan biraanat gadhiisaa hin jirru amma deebi'ee jira haadha daa'imaa ta'e akka biisii ta'e ni beeytani hundumaaf alhamdulillahi rabbil alamin daa'imti yalle fayyaa naa qabdalle nagaa qabaa deebi'ee jira waa hedduu isiniif gadhiisaa isin immoo laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatina akka mooraalii godhadheetiniin deddeebi'ee hojjedhuuf jechuudha daawwatta kenna viidiyoo gadhiifne viidiyoo yoo laallamne hojjechuuf iyyuu das naman jedhu jechuudha daawwatta kenna kanaaf jecha haala kanaan isin immoo yoo nu jajjabeessitan immoo waan gaggaarii waan babbareedaa waan isinillee itti bohaartan waan isinillee itti bashannantan deebii immoo wanta isinillee biyya keenya keessallee kunillee hin jira jettanii itti gammaddan deebii immootu jireen Itoophiyaa keessa akkami jettanii akka isin wanta biyya keessallee jiru hubattaniif waa'ee dubarsinii dhiifama waa'ee dubarsinii dhiisuu danda'a jechuudha daawwatta kenna kana jecha isin viidiyoo akkuma seentanii laayikii tokko irraafatina isin jedha laayikiin isin tuutan nu fayyada isin irraa hoomata akka hin buusu jechuudha viidiyoo nama kamiitu argani bareedu baata iyyuu wanta haraama hin ta'in malee jechuudha laayikii godhee keessaa baay'oo ilaalellee fituu dadhabee jechuudha kanaaf jecha isinillee viidiyoo seentan laayikii tokkoon isin taa baratu viidiyoo kiyyoo sun taane kama eenyumaatu jaalatanii chaanaalii sangattuu hidhanirraa laayikii tokkaaf haga dandeettanii ilaalaaf isin jechuu barbaadeeti alhamdulillahi rabbil alamin kun firdoo san guddattee kanaaf geettee jirti kun haala kanaan guyyaa jummaatiin daa'ima harkaa qaba jechuudha majlisa irra taa'ee jira kameraa duuba isin haala kanaan kunoo nyaata baasaa jirti jechuudha daawwatta kenna haa nyaannu haa dhuynu jummaa mubaarak isiniin jedha daawwatta kenna jummaa mubaarak hin jedhamullee jedha namni gariin hundumaafuyyuu guyyaa kabajamaaf guyyaa jaalatamaa kana isin gahe jechuudha viidiyoon kun guyyaa jummaa yoo bahuu baatellee qidaamee bahuu danda'a jechuudha kanaafummaa jummaa jetta akkanaan hin jenne isiniin jedha daawwatta kenna kana fakkaatiin jedhaawota kennaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa jireenyi qaala'insi jireenya akkamii warra jettaniif jireenyi qaala'uun dhugaadha garuu immoo jireenyi itti fuftii abdii hin murannaa isiniin jedha maaliif fakkeenya warri biyya keessa jirru warri waan hojjenne nyaannu jechuudha fakkeenya namni mana maadaamii jiru baay'inaan warri biyya arabaa jirtan warri asbeezaa wanta mana keessaa kana irraa kan baay'ee jira garuu immoo Itoophiyaa keessa jiraatte dirqama waanuma hojjette san nyaatta jechuudha nuhuu biyya keessa teennee waan hojjete nyaata maatii guddisaa jiraataa jirra alhamdulillahi rabbil alamin isin immoo tuyyuu waan dalagatan ol kaawwattanii yoo jettan yoo bitaa mirgatti hin firfirsin gaaf galtan jiraachuu dandeettanii kanaaf jecha jireenyi wadda deettanii hin cannaqinaa warri galuu barbaadanillee galaa karoora qabdan taanaan dura qophooftan taanaan warra immoo dalagachuu barbaadanillee dalagadhaa cinqii firaachi dhiisati isin jechuu barbaadati maaliif namni yoo cannaqame cinqii waamti gammachuu waamti jechuudha daawwatta kenna yoo cannaqxan homa takka wanti isin tolu tokko illee jiru wanti hunduu isiniif ulfaata ta'a malee kanaaf jecha jireenya ofii abbumatu bareecha abbumatu qalal godhaa jiraadhaa isinii jechuu barbaada walumaa galatti jummaa kun firdoo sana haala kanaan fataa nu godhaa jirti hixaan itti goote kun haala kanaan mana urgeessaa jirti intala durbaa qabaachuun bareeda maameen isii dura garuu wanta akkana kanarra natsaadha inni hin beekanii dhiira Itoophiyaa keessaa gizama daa'imummaa achumarraa karaa akkanaatti guddattee eega sigaa guddatteellee jaartii gadi jettee waan tokko lafaan fuune ani garuu inshaallah yoo rabbiin na gargaare akka waan hundaa mana keessallee qaala keessallee baratanii guddatan barbaada maaliif akkuma abbaan mana kiyyoo na gargaarde sana kana boru haati mana isaa yoo inni isii gargaare gammachuun dastaa wajji jiraatan jechuudha asirraa yoo ka'ee borullee ittiin ulfaatu jechuu barbaadeeti hundumaa hujummaan keenya kana fakkaata jechuudhaan illee daa'ima ofirra raffisee kunoo haala kanaan as bahee kaameraa keessa seenee jira jechuudha daawwatta kenna daa'imaa ta'uun hedduu ulfaataadha wanta barbaadan jechuudhaaf osoo karaa horsiisallee jidduudhaan daa'imsitti ka'u jira jidduudhaan dalagatu jira maatiitu jira hundumaafuu alhamdulillahi rabbil alamin waan fi ifaajuun homa takka illee rakkoon qabu rayyaan hoo jidduu bammuufate cufaa kaameraa dheeloleera ceeku isin toluuta hayyadi jennan hayyichillee dideera akkanatti kaakuna haala daa'imaa yoo ta'an haala kanaanin abaabbalaatuma jiraachuudha kana fakkaat isin jedha daawwatta kennaa kun immootu isa jummaa duraati jummaa dura biddeen tolcheera waxii hojjedhee jira mana fi keessi laawda biddeen tolcheen jiraachuu adda akkanaan hin jenne sababni isallee
wanta biyya keessa jiru yeroo biyya arabaa jiru san yoo lallaalu das waan jedhuuf isiniifillee das yoo isin jedhe biddii tas yoo tolchootis yoo godhu osoo danda'ame guyyaa guyyaarraa waan hojjedhu gadi isinii dhiise anta sanadha maaliif ani yeroo biyya arabaa jiru wantoonni ani laaluu jaaladhu tokkoffaa waan barumsa qabu waan baruuf na fayyadu lammaffaa immoo waan biyya keessaa namni biyya keessa jiru hojjetu kanneen jechuudha jireenya kiyya baruutiif na fayyada jedhee waan yaaduuf haala itti yoo galallee jiraadhuuf na fayyada jedhee waan yaaduuf yeroo baay'ee yoo ka viidiyoo barumsa qabu yookaan mootu viidiyoo akka mana keessa nu hojjetu kana laaluu jaaladha kanumaaf ammallee kan isin hojjetaa jira jechuudha wanta kenna wanta adda addaa yoo kwaalitiillee eeggate yoo viidiyoo keessatti wanti xiraatii hin qabnes ijarre isin dhufe irrumaa achi gara galaatuma dabarsaa isiniin jedha sababni isallee adda daa'imaatii waan pirootokoolii eegee hojjechuuf xiqqoon ulfaata jidduun biraa fiigaa jidduun itti deebi'aatii ka hojjedhu akka isiniin jedha wanta kenna takka lama inni hagamma wajjin turre jirra asirratti immoo isiniin jechuu barbaadu namoonni tokko namoonni meeshaa bitachuu barbaadanii dhuftanii meeshaan yoo gatii isin teemnu jettan meeshaan jechuudha yoo meeshaa tokko irratti 4000 5000 10,000 ka dabalullee ta'e nu isin wanni beekuu qabdan akka YouTube irratti jettanii miti warra jettantu jira nuti akkuma YouTube irratti jennee wanni YouTube irratti jennee fi wanni gara keessatti naasonullee tokko maaliif namni musliimaa hin kijibu asii waan biraasee asii waan biraan haasa'u namni tokko jechuudha eenyu malee ta'e namni amantii birallee qabu kan hin kijibne guutee jira jechuudha. Asirratti waan isin hubachiisuu barbaadu YouTube irratti nuti duraan meeshaa sirriitti gatii himaa turre meeshaa gatiin gizee dabaluu jammarraan garuu himuu dhiifne sababni isaallee namni viidiyoo irratti ilaalee dhufe achitti akkana jettan jedha ka waggaa ka bara dheengaddallee ka bara durallee ka waggaa sadii durallee ilaalee dhufe namni haala san jettan dura viidiyoon kun ka waggaa meeqati jedha laala itti aansitanii mootu wanni bara dheengaddaati wanti baranaati miti wanti ji'a tokko duraati wanti ji'a kana tokko miti waan jedhu addaan baafadha isiniin jedha oggizee waanumaan jettan qalbii namaa cabsuu duratti waa hubadha isiniin jechuu barbaadeeti jechuudha daawwatta kenna ilma namaa kana har'awaa jedhanii ni qalbii isa cabsuun qallaal ta'uu danda'a garuu mootu argatanii oishii waliin jechuu dhiisuu danda'ama nutu dagata malee rabbichi hin dagatu asitti zayitiin akka malee gurraachatti fakkaachuu danda'a garuu rakkoo kaameraati malee zayitiin akkatti gubataa miti yookiin immoo barbariin kan hunda itti guddatee miti isiniin jedha yoo isin dabbar dhiifama isiniin jechuu barbaada waa'ee meeshaa irratti haganaa isiniin jedhe isin gaya warri meeshaa barbaadan immoo eessumallee ni geessinanii beeytan hashaan inda kadiirtuu filattanii jennaan meeshaan kenna bakka hin deemne jiru hatta wallakka geessinanii beeytanii kana hubattanii meeshaa wastinnaa qabuu fi meeshaa qulqulluu yoo barbaadan waan gaariin wanta gaarii barbaachifte waan ta'eef meeshaa qulqulluu argachuudhaaf immootu birrii baasuun dirqama waan ta'eef isa hubattanii waan gaarii qabattanii yoo dhuftan waan bareedu hojjennee bakka isin geenne isiniin jechuu barbaadda wanta kenna galgala irratti immoo haala kanaan bahee ture makka wajjin kittibaata qabdi kun asitti illee viidiyoo akka tanaamaaf isin seesifnenne kun asitti illee akkan isin waraabne irra jechuudha iddoo akka namatti toludha manni kun sheer laayik subscribe jechuudha nu jajjabeessuun irraanfatina viidiyoon kiyya gara dhumaa deemaa jira waan na hojii turtaniif waan na jaalattaniif waan na kabajaniif yoo badee waan na soixaniif guddaa isin galateeffadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu